ድንቅ ተአምር ነው። በእያንዳንዳችን ቤት በጣም ብዙ ችግር አለ። በእያንዳንዳችን ቤት በጣም ብዙ መከራ አለ። በእያንዳንዳችን ቤት በጣም ብዙ ስቃይ አለ። ልንናገራቸው የማንችላቸው ብንናገራቸው እንኳን ውስጣችንን ሊተኩልን የማይችሉ በቃላት ሊገለጹ የማይችሉ በቃላት ሊታዩ የማይችሉ በጣም ብዙ ችግሮች አሉብን። እግዚአብሔር ግን እስከ ችግሮቻችን እስከ በደላችን እስከና ኃጢአታችን በቤቱ ሰብስቦ ሙሉ ሰው አድርጎ ጤንነትንም ሁሉ ሰጥተው በቤቱ ሰብስቦናል። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሆንልን። የዕለቱን ትምህርቴን በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። በሮም ተኮ ጉያ ራእሱ መከናናን ጥሙራ ገሩ ጥሙራ ረት ሴና ተኮን ስንቴማ ቁልቁልቸ ጳውሎስ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀለ ደሜ ከንበረቴ ቁልቁልች ጳውሎስ አከስ ጀዴት ከንበረይሴ ጅሩ ታሪት ያከጋፊ ስንትንታን አን ክርስቶስ ራ አርጌ ክርስቶስ ጀላ በረዴ ኢሰ ፈካደን ጅራ ሲንሞ አነ ፈካዳዳ ከኑን ጀለ ኑ በርሲሴ ሶና ጀቹዳ ሜሻ መና አመንታ ኢሰ በሬዳ ጀደሜ መነ ዋቀዮ ከሰት ከንፊለተሜ ሳና ጀቹዳ ቁልቁልች ጳውሎስ ይቹን የክርስቶስ ምርጥ ዕቃ የተባለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንድ ወቅት የኖላዊነትን ሥራ በሚሰራበት ጊዜ አንድ ችግር ገጠመው። ወደ አንዲት ሀገር ለኖላዊነት አገልግሎት በተጓዘበት ወቅት ችግር ገጠመው። መቼም የክርስቶስ ደቀ መዝሙር የሆነ ወይም ደግሞ የክርስቶስ አገልጋይ የሆነ ሰው በአገልግሎቱ ሁሉ የተሟላለት ይሆናል ማለት አይቻልም። ነምኒ ዱከ ቡአ ዋቀዮ ተ ነምኒ ሰገሌ ዋቀዮ ለብሱ አዱኛ ከነረት ሰገሌ ዋቀዮ ተለብሰ ጀዴ ነምኒ የኙማሳ ዋቀዮ ደበርሴ ጦላቴ አዱኛ ነመከናፍ ጉቱ ሂንታቱ ዋን ሁንደ ሂራወቱፊ namoonni baay'een isaanii waa'ee sagalee waaqayyo gaafa dubbatan waa'ee sagalee waaqayyo gaafa addunyaatti labsan rakkoon hedduun isaan mudata. akkasuma qulqulluu Phaawulosis kan isa mudate isa kanadha. gara biyyatti takkaatti tajaajila hafuuraatiif tajaajila lallaba wangeelaatiif bakka deemetti rakkoon tokko isa mudate. biyya sana keessatti mootiin biyya sana ani waaqni keessan ana gooftaan keessan ana mootiin keessan isin jiraachisus isin balleessus kan danda'u aangoo isin irratti kan qabu anaaf sagaduu qabdu malee waaqa kan jedhamu addunyaa kanarra hin jiru. kanaafiyyuu anaaf sagaduu qabdu jedhee namoota warreen isa jala jiran uummata biyya sanaa kan dhiphisaa turedha namtichi kun. qulqulluun Phaawulos garuu isa kana hunda osoo beeku ofitti amantummaadhaan waaqayyoon ana faana jira jedhee gara biyyattii sanaatti gale. barsiisuu eegale sagalee waaqayyo barsiisuu eegale. gaafa inni barsiisuu eegalu namoonni baay'een isaanii adda ta'an waaqayyo raffooman. sagaleen inni barsiisu sun isaan boojuu eegale. sagaleen inni isaan barsiisu kun namoota kana hawwachuu kan eegalu ta'e namoonni kun sagalee isaa irraa ka'anii waarratanii cuuphamanii gara mootummaa waaqayyootti dhufan. gooftaan keenya Yesuus Kiristoos imaanaa isaaniif kennee jira waan ta'eef addunyaa kanarra deemanii akka barsiisan imaanaa isaaniif laatee jira waan ta'eef imaanaa sana baatee qulqullichi Phaawulos addunyaarra naanna'ee barsiisuu eegale. osoo barsiisaa jiru biyyatti kana keessa gaafa ga'u waa'een sagalee waaqayyo biyyatti kana keessatti haasa'amuu qabu jedhamee mana hidhaatti darbatame. akka hin duuneef garuu namoonni gaafa namtichi kun du'e qulqullichi Phaawulos gaafa du'e namoonni irratti kaka'uu danda'u waan ta'eef akka hin miidhamne akka hin duuneef yeroodhaan nyaata isaaf hin dhiyeessaa ture. yeroodhaan akka hin beelofne ay kunuunsaatiin jira jedheetoo akka haasa'uun itti tolu yeroodhaan nyaata isaaf hin dhiyeessaa ture. garuu nyaata isaaf yoo dhiyeessu nyaata isaaf dhiyeesse kana maqaa waaqayyootiin akka eebbifatu isaaf hin eeyyamu. ይህንን የተሰጠውን ምግብ በእግዚአብሔር ስም እንዲባርክና እንዲመገብ አይፈቅድለትም ነበር። ምክንያቱም እነርሱ በራሳቸው አምላክ አለን ብለው ስለሚያስቡ የአምላክ ስም እንዲጠራበት በዚያ ማዕድ ላይ አይፈልጉም ነበር። ስለዚህ ምትበላ ከሆነ ምግቡን እንዲሁ እንደቀረበልህ አንስተህ ትበላለህ ይሉታል። በዘመናችንም እኮ ልክ እንዲሁ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። በረከኛ ከሰስ እኮ አከስ ከንታስ ነሞንዴ ዱምሳን እንጂ ሜዱማ ኛን ሳፍ ዲያቴ ወራቴ ከን ቢፈቴቱ ከኛቱ ይሄኝ ነመሜከሜ ነሞተ ሙራሳም በረከኛ ከና ከሰስ ነሞተ ሙራሳ ሰገሌ ዋቀዮቲ ዋሜ ወራቴ ሰገሌ ዋቀዮቲ መቃ ዋቀዮቲን ከን ቢፈሜ ሃታው ጀዴ ቢሴ ከኛት ጀሬን ሱንስ አከሱማ ለኪ ኑቲ ዋቀ ከንጀደም ሁምቤግኑ ጎፍታን እንቀብና ሞቲ እንቀብና isaaf saganna isaaf jilbiiffanna malee mootii kan jedhamu kan ijaan hin argine kan nu duuka hin deddeebine kan nu faana hin jirre nuti hin waaqessinu jedhanii ofitti amantummaadhaan warra jiraatan ture. gaafa kana qulqullichi Phaawulos
Gaafa kana lakkii ani aangoo keessan isin jalaa hin tuqu. Waaqa keessan isin jalaa hin tuqu. Mee yoo xinnaate nyaatuma naaf kennitan kana leebbifadhee akka hin nyaadhu naaf eeyyamaadhaa gaafa jedheetu gaafatu. Befitsuum hin danda'amu jedhaniin. Hin danda'amu. Hin nyaatta yoo ta'e sa'aatii nyaanni siif dhiyaate kanatti harka kee sii hiikna. Garuu sa'aatii maqaa Waaqayyoo itti dhooftu kanatti harka kee sii hiina duubatti jedhaniin. Tole na hidhaa jedheen. Filannoo hin qabu. Tole na hidhaadhaa jedheen. Hidhani. Indee akkamina nyaachuu danda'a siraana hiitanii yoo xinnaate bakka maqaa Waaqayyoo hin na'u koottaati harka kiyya narraa hiikaadhaa jedheen deebi'e. Tole jedhanii hin nyaattu maqaa Waaqayyoo irratti hin ooftu hin na'u maqaa Waaqayyoo irratti wantu hin na'u isa maali jettu sana wanti itti dhooftu hin jiru hin jiru wanti jettu hin jiru miti eeyyee. Tole erga akkas ta'e jedhanii walii galanii waaratanii harka isaa hiikan. Tole kaa erga jettanii warreen achi jirtan sunis gara kana koottaadhaa. Warreen garana jirtan kunis gara kana koottaati nyaata kana waliin nyaannaa jedheen. Isaan hin beekne isaanuma waawaa jiran se'e. Inni garuu maqaa Waaqayyootiin fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosin nyaata san eebbifatee jira kan isin ajaa'ibu. Baay'ee nama dinqisiisa. Inni bira iccitiin isaa inni guddaan koottaadha nyaata kana waliin nyaannaa jedheen. Nyaanni inni koottaa waliin nyaanna jedheen suni sagalee Waaqayyooti. Nyaata bakka sana dhiyaatee jiru sanaa miti. Nyaata foon namaa miidhagsuu danda'u, foon namaa jiraachisuu danda'u sanaa miti. Lubbuu namaa kan jiraachisuu danda'u, lubbuu namaa kan jireenya laatuuf sanaadha koottaa hin nyaanna jedheen. Maaliif maqaa Waaqayyoo irratti dhiyaamee jira. Maqaa Waaqayyootiin kan eebbifameedha waan ta'eef koottaadha waliin nyaannaa jedheef jarreen sun hin gallee fi tola jedhanii itti dhiyaatanii itti marsanii waliin bocoqoqanii fixan. Qulqullichi Phaawulos Waaqayyo gargaarsa Waaqayyootiin namoota baay'ee akkasitti barsiisaa ture. Maaliif kana kaastee naan jedha. Egaa nyaanni bakka kana jiru nyaata jireenyaati. Dhugaatiin bakka kana jiru dhugaatii jireenyaati. Jireenya bara baraa kan namaaf laachuu danda'u. Kanaaf warreen fuuldura jirtanis, warreen maddii lamaan jirtanis, warreen gara duubaa jirtanis hundumti keessaniyyuu gara kana koottaati. Fuuldura Waaqayyooti yaa gooftaa koo yaa Iyyasuus Kiristoos. Anaaf jettee gara du'aatti geeffamtee jirta. Galanni siif haa ta'u. Anaaf jettee duutee jirta. Du'a koo nallaa barreessitee jirta. Galanni siif haa ta'u. Kennaan siif kennuu danda'u. Oolmaati naaf oolteef kaffaltiin siif kaffaluu danda'u. Isa kana qofa jettanii waarrattanii fuuldura taabotaatti sagaddanii akka deebitan waanan barbaadu fanan fakkeenya kana siniif kaasa.